Kan immoo mata dureen dubbii teenyaa tanarraa waa'ee hayyoota Oromoo kan walitti qabamee yookiin mataa walitti qabatee haasa'urraa waan isaan haasa'unirraa mata duree dubbii godhannee haasa'ina. Kanarraa hoo mata dureen dubbii isaanii hegeree Abiyyi Ahmad kufaatii Abiyyi Ahmad booda akkamitti biyya bulchinaa. Kana mata dureen dubbii isaanii akkaataatti Abiyyiin yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa tun jiidee isaan mootummaa ijaaranii akkasitti biyya bulchan jechuu sabaaf sablammii. Kana mata dureen gaarii warreen arraan dura ammaan dura walitti qabamee akkanumatti ummata Oromoo qawwee takkaan malee haasawaan ficcisiise. Waa takkaan malee qabeenya malee nyaachisuun malee ummata Oromoo ficcisiise. Arraas deebi'anii walitti qabamanii waa'ee Oromoo irraa haasa'uun sirrii gabbahanii mootummaa tana tan jiisineeti mootummaa biraa jaarraa yaada jechuu. Kafaa ofii adda bilisummaa Oromoo akkasumatti kanneen siyaasaa waraanatti namanne garee sadi taaneet isaan Oromiyaa bilisoomsanuu Itoophiyaa angoo Abiyyi Ahmad irraa fuudhanii ummata Itoophiyaa sabaa fi sablammii bulchanuu wanni deemaa jiru waan kanarraa haasawina. Kanarraa nuti immoo bikkatam jirra akka Oromootti meedhiis akka sabaa fi sablammii mootummaan yeroo ammaan tanaa mootummaan Prime Minister Dr. Abiyyi Ahmadiin bultu yes Abiyyi administration Prime Minister Ethiopia Dr. Abiyyi Ahmadiin bultu Abiyyi administration yes akkaataa isaan itti biyya tana itti cabsanii itti ummata Oromoo itti bilisoomsan lafa haawutu tura jiraachuu yeroo ammaan tana ummanni Oromoo dadhabatee jira. Lolu karabbee karaa cufu dadhabatee jira. Biyya alaa keessatti wanni godhamuu turte waan laayyoo miti amma dadhabatee jira. Because yoon fi namni kee biyya keessatti namni kee sin bulchine yoo namni kee sin hin deemne hifachuun qabdu qabsooni goota. Garuu diasporaan harka dhibbarraa dhibbatti hifattee jirti qabsoo ganaa mootummaa badhaadhinaa kaaftee mootummaa biraa mootummaa Prime Minister ilma abbaa gadaa kaaftee nama biraa bulchuuf Oromoon qophii miti harka dhibbarraa harka 90 period. Biyya keessatti rakkoo ummata Oromoodhaa bochiftuun yookaan immoo rakkoo ummata Oromoo tuttuquudhaan keessaafuu beela tuquudhaan keessaafuu nama walajjeessi tuquudhaan keessaafuu dogongora mootummaa keessatti arkame yookaan immoo milishaan poolisni dogongora tokko godhe if dura qabuudhaan mootummaa jiisna jechuun it's impossible. Kun biyyoota gurguddaa akka Ameerikaatii fi Awurooppaa Kanadaa kan hunda keessa tuula dogongorri godhamu. Kanaaf arraan tana bochiftuun saba Oromoo bochifsuu malee imimmaan irraa haquun beeyne. Bochiftuun saba Oromoo bochiftu malee imimmaan irraa haquun beeyne. Saba beelawe qonqootti hannuun beeyne. Gabbaatee ammas ummata Oromoo ficcisiifnaaf Prime Minister Ethiopia Dr. Abiyyi Ahmad afaaniin deemuu qaba. Afaan bichaan kan waraana tokko hin qabne kan diinagdee hin qabne ummata Oromoo ficcisiisuuf arraas deebi'anii nuti hayyoota Oromooti warri wariin juu dheengadda dhaamsa dhaamneef namoota mooraa diinaa keessa dhaqee qabsoo ummata Oromoo gurguruuf diina keessa dhaqee qabsoo faana hojii gooneeti Abiyyi Ahmad kuffisna namaju if keessa deebisan Jawaar Mohammad if hojii arra walgahii ta'anii jechuu. Walgahiin isaan ta'antun tan mootummaa Abiyyi jiibsine kufaatii Abiyyi Ahmad booda akkamitti biyya bulchina. Yaa Oromoo
yaa sababii sablammii Itoophiyaa keessa jirtu mee yeroo arraan tana ummanni arra isin agartan miidiyaa irratti agartan kanarra wal ga'ii godhe san mootummaa Abiyyi kuffisee bilisa isin baasuu danda'a. Ummata naggaadee qabsoo Oromoodha. Naggaadee dhiiga Oromoodha. Gizeen akkana jedhu dubbadhu waa'ee siyaasaa nama itti dulloome nama itti dulloome nama gabbee Jowaar Mohaammed waa'ee siyaasaan itti himuu miti. Gaafa anan qabsoo godhu gandasaa keessaa biyyee taphata. Dhugaa jirtuu sitti hima. An barataa, an ilma jaarraa abbaa gadaa, an ilma ilma oqiltuu, an ilma mul'is gadaa, an ilma buruusoo boruu, ani 1991 barataa Nadhii Gammadaatiin ture. Dhugaa sitti hima. Gaafa kana qabsoo Oromoo waa takka inni irraa quba qaban hin jirtu. Akkuma nama dubbadhu kanattiin dubbachaa ture jechuudha. Qabsoo godhaa ture. Dubbii bichaa waraanaan ture. Waraana dabballee waraanaatiin ture. Sittiin himaa dhagaye. Guurii gurraa fudhadhu. Gizeen gabbee dubbadhu daasporatti qabsoon goone. Sittiin hima. Warreen irra qabsoo goone jettanii walgahii gootanii walgahiin irra gootan tun walgahii faayidaan qabne ta'uu arraan tana gabbaaree isin himna. Duraan immoo isin gorsine. Kaleessa ifee gaddaa namoota qabsoo Oromoo gurguruu deemu. Namoota diina keessa dhaqe. Namoota ilmaan Oromootiin bikka boojuu. Nama yookaan immoo gosaan keessaa dhaladhe. Tan Arsiitaan, tan Baaleetiin bikka boojuu. Namoota isaaniifillee uumaa takkan goone ficcisiisuu malee qabsaa'onni yookaan immoo ilmaan Oromoo sabboononni biyya keessa mootummaa Abiyyi tana jala akkana sirna arra abbootiin gadaa tan Baale keessatti tatteessee heeraa fi seera muratte sun hayyoota meeqaa keessa jira. Gootawwan meeqaa keessa jira. Isaan bikka bu'uu danda'u namni nama gurguru kun namu badaa ni qaba. Badaa fi hayyuu ta'us badaa fi qabsaa'uu ta'us firraa dhorkan. Hayyoonni Oromoodhaa biyya keessa abbootiin qabeenyaa tuura ifin gaddaafina. Daddeemtuu waa xiqqoo as jala daddeemtu tana laaltanii Jowaar Mohaammed jala yaatanii ifin gaddaafina. Hayyoonni arraan tana walgahii gadhu kun kufaatii Abiyyi Ahmad booda akkamii biyya bulchina warraju bazabazaalee yaatu. Ani dhaabbadhee itti dubbachuu hin danda'e. An nama qabsoo Oromoo keessatti 1991 leenjifamee dabballummaa leenjifamee nama qabsoo Oromoo keessa guddate handhuura qabsoo Oromoo gobeellee haramaattiin dhaladhee haramaattiin guddadhe. Aanaa haramaa gobeellee aanaa haramaati. Gurratti afaan Oromootii fi qabsoo Oromoo dhageeffachaatiin guddadhe. Sittiin hima ati sabboonummaa hin qabne. Kawaa takka godhuu hin dandeenye. Ani ilmi jaarraa abbaa gadaa, ani ilmi mul'is gadaa. Sittiin hima dhugaan sittiin hima. Uummata Oromoo irraa taa'e jannees dadhabne arra biyya alaa Ameerikaa keessaa deemnaan Jarman teessee ilmaan Oromoo ammaas karaa gurguruu barbaadda jechuudha. Dhugaan sittiin hima. Akkumaan amma danfuu kanattiin qabsoo Oromoo keessatti abaabootii yaa itti dhume. An Oromoodha. Haati tiyya Oromoo, abbaan kiyya Oromoo, Oromoo qulqulluu. Kanaaf bikkaan irraa dhaladheen qaba lafaa fi dachiin tiyya jechuudha. Oromoo natti himuu hin dandeessu. Takkaan kee ijoollummaan hin qabsoo godhaa ture. Waan inni amma haasa'u kana arraan tana biyya alaatiin jiran nama Ameerikaati. Afaaniin malee waan biraatiin qabsoo godhuu hin danda'u. Sittiin hima dhugaa. Warreen sabboonummaa hin qabne warreen si jala deddeemu ati mataan kee sabboonummaa hin qabdu Gimboo Sabaattii dhufte. Warreen as keessa jiru warreen qabsaa'onni Oromoo kanarra asirra haasa'u cinaan irra guddaan sabboonummaa qaban. Hayyoonni keenya kute warri sabboonummaa qabu. Osoo Piraayim Ministeerri Itoophiyaa arra jiraachuu baate yookaan Itoophiyaa tana inni bulchuu baate sareen uummata Oromoo qalamte. Arraas deebiteeti uummata Oromoo ficcisiiftee eegaa biyyi kuffistee maal dhaabda? Mootummaa dhaabda. Mootummaan ati dhaabdu hin jirtu. Tigreen akkasii godhaa turte uummata akka hin finne. Dargiin akkasii godhaa turte uummata akka hin finne. Hayila Sillaaseen akkasii godhaa turte uummata akka hin finne. Kan waa fide Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Never forget that you are one of the kind. Wallahi Radib Setin Sinja. Never forget that you are one of the kind. Jachun namni akka haytin jiru jechu. That is Abiy Ahmed. Unique. You are unique.
You got double mind. Surriin takka tan ilmaan Oromoo teessee hojjaa soitu. Surriin takka ta sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessa jirtu warra qabsaa'u ittiin haasoitu. Surriin takka immoo Dr. Abiy Ahmed faarfamuu qabda. Jaalatamuu qabda. Surriin takka surrii lama qabda. Takka tan ilmaan Oromoo teessee hojjaa soitu. Tan kan hidhame hidhaa baaftu. Takka kan daggala jiru daggalaa galaa jettuun nagee barbaaddu. Takka immoo tan waraanaan si dhufe. Tan humnaan si dhufe. Self defense caccabsitee akka amma dura jara gootu. Eertiraa gootu. Kan halaalatti humna hidhattee jabeeffattee afaan hin xarra jechuu osoo hin ta'in jabeeffattee waan inni godhaa turte barnoota guddaa nuu kennite. Humnatee jabeeffattee wayyaanee amma 27 torchi nu godhaa turte. Hursoo keessatti mana hidhaa garagaraatti bara nama hidhame dhageessittiin hima amma tokko hidhamtee baateeti xaaggatta. Mana hidhaa meeqatti hidhamne nuti gaafa qabsoo goonu sittiin hima Jawaar Mohaammed sittiin hima kan sabboonummaa hin qabne kabiraa kan isaa wajji qabsoo gooneettan dhugaa sinitti himna. Warreen qabsoo daayispooraa keessatti illee nurraa nafne waan gahaadha goone gahaa gaafa isin hidhamtan gaafa Baqqala Garbaa faan hidhaman gaafa Haacaaluu Hundee qabsoo gahaa dalagaa dhiifne Borofa keessa bullee Freeze Zone keessa bullee qabsoo godhaa turre. Minisootaa tana keessatti gavarneraa fi seenatara meera hundaan nu beeka. Haayway cufne akka ajaa'ibaatti qabsoo goone qabsoon nuti goonu san beekanii ummata qabsoo mataa isaanii godhu biyyaaf qabsoo godhu jaanii haga nu beekan haayway cufne kanum fixin nu dhiisanii jechuudha. Gurraachi gabbee qabsoo godhe akka biyya tanatti nu booda qabsoon isaan Minisootaa keessa godhan gaafa George Floyd du'e poolisichi mataa irra ejjatee jeesse qabanii takka takkatti haayway kana keessa haayway cufne jaanii takka takka qawween qabanii daaraa godhan. They know warra biyya tana Ameerikaa tana caccabsuu deemu sababa George Floyd godhanii jaanii hiriira kana haayway cufuun qabdanii deemaa jaaniin nuti immoo nun goone ni beekan nurraa tasgabbeessan masaakina falmachaa jiru ummata Oromoo ummata biyyaaf falmatu malee ummata Ameerikaa ceequu miti jaaniiti nukaan qabsoo gooneen sitti mujjira. Ati kafoddaan laalaa ture ati kanan beeyne kan arrabsu arrabni kee asii miti bikka waan feete jettuu irran kaayyenne qaama nuuta. Tanaaf ani nama qabsoo Jawaar Mohaammadii fi fakkaataan akkasaatti himuu miti. An nama Nadhii Gammadaa natti hime goonni. An nama Jaarraan Abbaa Gadaa barsiise. An nama Mul'is Gadaa barsiise. Kanaan ilma Jaarraa Abbaa Gadaati. Ilma Mul'is Gadaati. Ilma Buruusoo Boruuti. Ilma Elemoo Galteewuti. An akkas. Ani barataa Nadhii Gammadaati. This is fact. Dhugaan sitti hima tun dhugaa jirtu. Ni beektan obboleeyyan kiyya akka amma haasofnu kanatti 1991 qabsoo keessatti haasawaa turre. Qabsoo keessatti Jaarraa Abbaa Gadaa nyaachuuf barbaadan jechuudha. Qabsoo keessatti Mul'is Gadaa nyaatanii jechuudha. Qabsoo keessatti Nadhii Gammadaa nyaatan osoo garagara yaanuu. Qabsoo keessatti Buruusoo Boruu nyaatan. Qabsoo keessatti Guutamaa Hawaas nyaatan. An nama tana hunda beeku. An nama qabsoo sitti himu malee nama natti himtuu miti. Irra guddaan keessan kan as keessa jirtan. Gaafa nuti qabsoo goonu 90 takka afaan Oromootuun dubbattan irra guddaan sabboonummaan qabdan. Yaa warra sabboonummaa daaspora bare. Yaa warra afaan Oromoo daaspora bare. Dhugaa jirtuu tana jechuudha. Abiy Ahmed osoo jiraachuu baate ummata Oromoo osoo Abiy Ahmed jiraachuu baate ummata Oromoo sareen nyaatte. Arra wali qabamaniiti baza yoo ijoolleen baza haasofte irraa tolti. Namni hirriibaa ka'e yoo haasa'e baza manama baza harkee irraa tolti. Wali qabamanii mootummaa Abiyyi gizee jiidee booda akkamii biyya bulchinaa akka ani niin ajaa'ibee bara waan nama ajaa'ibsiisu
maal qaban ummata Oromoo gabbaasanii ficcif karaa cufaa jaanii mas Abiy Ahmed jiisanii biyya bulchanii qaanfadha arraan booda isinis waan Jawaar Mohaammed harkattanii jirtan walga'iin irra isin Jawaar Mohaammed wajji teessan waan Jawaar Mohaammed qabu harkattanii jirtan jechuudha. Wanni Jawaar Mohaammed qabu maal gantuu faannoo galtee faannoo ummata keenya mataa irraa murtee Oromoodha kun jettu kana wajji haasa'e arra gar tokkoon maqaa isaa irraa haquuf walga'ii hojjeteessan waa lama gar tokkoon maqaa isaa irraa haquuf walga'ii hojjeteessan ummata Oromoo wajjin taa'aa kunoodha papapapapaa Oromoon gowwaadha siyaasa beeytan gar tokkoon walii qabamnee Abiyyi kuffisnaadha waa lama isin mee ce'uu dandeeysanii mee dirree tana keessa ceetanii sirni jechuu dandeeysanii mee guyyaa tokko guyyaa lama obsitanii hin obsitan nama tatteeysanii biyya alaa teeysanii yaa qabsaa'ota daayispooraa biyya kana teeysanii koompitara keessa teeysanii koompiteraan olii gad koompitara keessa teeysanii koompiteraan olii gad waa yaa iimeela gootanii walga'ii gootanii onlaayiniin biyya bisoomsitanii kana waraana hidhatee milishaa biyya keessa jirtu dhibbatti milishaa biyya keessa jirtu poolisa biyya keessa jiru dhibbatti hayyummaa isaanii sinirra qaba. They know what they do. Ni beekan akkaataa namni itti gabroomu akkaataa namni itti bilisoomu akkaataa namni itti roorroo firaa dhorku akkaataa itti nama bulchu ni beeka. Ka fedhe walaatumani yeroo arraan tana poolisa biyya keenyaa poolisa Oromiyaa poolisa Itoophiyaa keessa jiru isaan isinarra tattaa'ee haasoo kanarra isaanin filadha. Hayyoota jeeni Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa Itoophiyaa keessa poolisa taraa poolisa tokko akka hayyuuttiin kabajee jaaladha yeroo ammaatti isin warra biyya tattaa'ee Abiy Ahmed gizee kuffisne waa takka hin qabne mootummaa Abiyyi kuffistee ummata Oromootii fi sabaa sablammii baraati Oromiyaaf deemtamu Itoophiyaa bulchuu deemtamu addaan hin beeynu. Itoophiyaa bulchuu deemtamu Itoophiyaa cabsitee ummanni akka keessanitti wali qabamee bazabazaan haasoytu saba biraa keessaas faannoo keessaas tuula sabni Amaaraa masaakinni Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa mootummaa tana wajji jiraatu nagayaan jiraata kabaja qabnaaf jara keenya dhugaan jirtuu tana jechuudha. Bikka jirtanitti sheer godhaa. Never forget that you are one of the kind. Akkas kuni Abiy Ahmediif this is the proverb for Abiy Ahmed. I request for you our leaders Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed, this is a proverb. I request for you one of the best leaders in East Africa, in the whole of Africa. Abiy Ahmed, he is one of the best leader in the whole of Africa. Never forget that you are one of kind. Kana, this is proverb for Abiy Ahmed. I request for you. Sifin file kana, jecha kana, unique ati. Nama adda, nama rahamata qabu. Nama hidhees, nama hidhaarraa nama baasu. Nama najjeefne. Nama yoonii fi nama nageettis amanu. Nama yoo nagee didees caccabsee kaa'uu beeku. Jeenummaa hiriyaan qabne. Dubbii tana irra deddeebiseetiin jaa. Waan Mangistuu Hayilamaariyaamis nama keenya numa fixe. Mangistuu Hayilamaariyaamis Itoophiyaa numa jaalata. Nama akka Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa fedhu. Sabaa fi sablammii jaalatu hin agarre. Walqixxummatti. Amantiis walqixxan laalu hin agarre. Kana tuqaa kaasaa hin dandeenyu. Mee arra deddeebi'ee haggu takka adda bilisummaa Oromoo arrabsu. Shiftaa jee Jawaar Mohaammed haggu takka adda bilisummaa Oromoo shiftaa firaa dhorkaa gaara dhorkaa jiru dheengadda dhagee. Haggu takka waa takkaan irra deddeebisee isiniif himu. Waan ilmaan Oromoo keessatti akka feetetti hayyuu kee jibbitu saba biratti hin sabliftu.
ati nama hayyuu sablisu ati nama abbaa sablisu abbaa arrabsu abbaa sablisu nama akka durriyyummaa si keessatti agarra jechuudha. Nama Daawit namni niin ani qabsaa'ota hayyoota keessa xiqqoo mataa keessa kaachuun feene kan hin afaan ittiin dubbanne Daawit ibsaati. Garuu ejjennoo qaba. Ejjennoo qaba waan itti amane irraan jijjiiramu laal ilaamma. Dogongora qabaatus hayyuu kee bira teesseeti sablifte qaamaa zirna jee gaafas gaafa ati Daawit ibsaa walgahii keessa teessee hudduu takkaan as teessee hudduu takkaan gaaran taa'ini Daawit ibsaatiin hudduu takkaan as teessee hudduu takkaan gaara keessa taa'ini deem waraana gaara jiru galchi arrablameen ta'ini gaafa jettan mataattu shirna jee nama fi hayyuu fi abbaa keetii bar si dura qabsoo godhe siif abbaa bitta ta'uu akaakoo si ta'a bar Jawaar Mohaammed sittiin himaa dhagaye hayyoota sablisuun aadaa ta'eeti. Ummata Oromoo gurgurtee deemuun aadaa ta'eeti. Ummata Oromoo qabeenyaaf barbaaduun aadaa ta'eeti. Ummata Oromoo raamata godhuu dhabuun aadaa ta'eeti. Si jala deemnee si ilaalanne bar ati bar ummata Oromoo ijoollee Oromoo tan gaafa biyya galtu abbootii qabeenyaa meeqa bar sabdhiftee bar jalaa dubbachuu dhabdee mootummaa Abiyyiitii hojjol fudhatta gaati mootummaadha. Deem biyya bulchita arraan booda'ee mootummaan maal sin jetti? Tanneen hojii deemaa sin jetti. Tanaaf ummata si gargaaraa ture. Namoota abbootii qabeenyaa maqaan dhabu malee kan Minisootaa keessatti qabaataa keenya guddaa. Kan mana sii kanne. Kan OMN'if mana sii kanne. Kan kiraas irraan fuudhin maqaa isaan dhabu malee beeyta. Beeytan warreen namoota akka jawweefaa hiriyoota kee kan gaafa ati qoonqoo hin qabne qoonqoo si godhaa ture. Kan gaafa ati nyaata hin qabne nyaata si godhaa ture. Kan si guddisaa ture. Isa dhiifteeti durriyyee irra haadha namaa arrabsitu if jalaan deemtaa jechuudha. Warreen irra siin naannoo kun sin beekun turan sin beeku tokko sin beekan warra Minisootaa keessa ture ijoollee Minisootaa keessa turte hiriyoota kasii teessi achi keessa sablisteeti ijoolleen waan tikeetar murattuun dhabdee cinaan asii maallaqa erganii fi tikeeta murattee dhufte. Ati ijoollee nama akkas nama godhaa ture. Namootan ni beeyna ani alhamdulillahi rabbil alamin gaafa ati miidhamteen qabsoo sii godhe achi durattis halaalatti nin beeka kan laalitiin beeka because na dhiigammadaan na barsiise halaalatti akkanatti gaafa ati dura dhufte takka obboleeyyan kiyya Minisootaan jiran isa dura amata 10 meeqan ture an 1999 dhufe I came 1999 amata 30 fi amata 20 fi 5 26 fin deema gaafa ana amata 13 biyya tana ture Jawaar Mohaammed dhufe takkaa naaf Jawaar Mohaammed takkaa namoonni qabsoo keessa ture hundi akkanuma laalee beeka nama qabsootti najja'u nama kaatanaaf hadoodu nama sabboonummaa qabu nama waan qabu hojii nyaatu namni qabsoo keessa ture namni jaarraan abbaa gadaa barsiise namni mul'is gadaa barsiise namni nadhii gadaa barsiise namni kun ni beeka jechuudha. Namni waaqoo guutuu barsiise ni beeka. Namni Jeneraal Taaddasaa Birruu barsiise ni beeka. Namni gootawwan jajjaboon qabsoo Oromoo tanaaf godhaa turan ni beeka. Akka laalee beeka. Tanaaf gootawwan wajji abadan walumaan taatooti. Warreen arra qabsoo Oromootiif jecha dheengadduma faannoo hojii ta'aa turte as keessa hayyoota gartee tattaa'etuma kijiba uummata Oromoo ficcisiisuuf tanneenis si hojii ta'an kunis waliin taatu walumaan taaneeti. Kanaaf ilmaan Oromoo keessaan baatu ani waan inni sitti himu yoo taa'ise qofaan kabajaa sii qaba. Yoo ilmaan Oromoo irraa teesse ati silaa gaafa biyyaa hidhamtee baate booda gaafa galatoomaa nuun jette booda gaafa kabajaa teenya nuu kennite booda naamusaan osoo teesse kabaja qabda. Arraan booda mootummaa tana kuffiseetiin mootummaa biraa jaaree taninan keessaa uummata mootummaa san cunfadhu hin jiru taa'i dalagadhu amma booda.